raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyoonii Dirree Shaggar. raadiyooniin Dirree Shaggar torbanitti guyyoota 3 wiixataa roobii fi jimaataa galgala sa'aatii 1 eegalee hamma sa'aatii 1 fi walakkaatti dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 17,000 fi 575 irratti qophii dabarsuu amma jalqaba. raadiyoonii Dirree Shaggar. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa. Kabajamtoota hordoftootaa fi dhaggeeffattoota raadiyoonii Dirree Shaggar harka fuunee ashamaa. Qophii keenya seenaaf seexaa qabannee dhiyaanneerra. Sagantaa keenya har'aatiin waa'ee Finfinnee haasofna. Finfinneen maalirraa maqaa kana argatte? Finfinneen dhuguma bararaa turte? Uummanni Oromoo dhuguma uummata bakka biraarraa gara Afrikaatti godaane? Qabxiiwwan jedhan kaasnee ilaalla. Maddi qophii keenya har'aa Michillee Miidiyaati. Michilleen ji'a 4 dura dhimma kana irratti haasa'ee ture. Nutis akka qophii keenyaaf malutti gulaala xiqqaa irratti goonee qabannee dhufneerra. Haga xumuraatti nu faana tura. Qopheessan Duubee Wayyeessati kan isiniif dhiyeessu immoo an Gurmeechaa Gammachuuti. Nagaa bultanii, nagaa jirtuu, nagaa ooltanii warri biyya keessa fi biyya alaa jirtu. Sagantaa irraa eegaluu keenyan dura ooda waaqatiin jalqabnaa. Waaqni nagaan nu oolche, nagaan nu haa bulchu, kan nu bulche nagaan nu haa oolchu, sababa nu haa baasu, balaa nu haa baasu, dogoggora nu haa baasu. Irraan dhufaa jalatti, jalaan dhufaa irratti, mirgaan dhufaa bitaatti, bitaan dhufaa mirgatti nu haa oolchu. Bakkalchi bakkee haa ta'u, bakkeen nagaa haa ta'u, adamoon deettee haa ta'u, duunni dannabaa haa ta'u. Ufataa bobbaanii, dhalaa galanii, barbadaan sugaa haa ta'u, boruun gabbina haa ta'u, dhugaan tulluu haa ta'u, dharri sulula haa ta'u, gadaan gabbina isiniin jenna. Uummanni Oromoo hundee uummata Afrikaa, hundee dhala namaati. Maqaan uummata Oromoo jedhamu maqaa Kuush jedhuun ukkaamamee Oromoo jedhamuun hafee Kuush jedhamee yookaan immoo warra Jibtii durii, Misir durii, Nuubiyaan durii warra jedhamu sana keessaa uummata qaama tokko ta'e. Egaa akkamittiin hundee uummata Afrikaa ta'ee uummatichi akkamittiin hundee dhala namaati jettuu jechuu danda'u. Maaliifi viidiyoo tokko irratti yeroo darbee nama tokkotu nama hayyuu saba keenya saba kanaallee miti nama dhugaa dubbatu tokkotu maqaan lafa Eertiraa fi Tigraay keessatti argamanii maqaa Oromootiin akka moggaafamanii jiran, maqaan Gondor keessa jiru akka maqaa Oromootiin moggaafamanii jiru. Fakkeenyaaf Eertiraa keessa awuraajjaan tokko awuraajjaa Baarentu jedhamtu durii kaaftee nullee gaafa xiqqoo turre kan barachaate turreef kan nagaa turre. Warri immoo loltuu biyya kanaa ta'anii biyya sana keessa jiraatan kan beekan, kan argan, kan keessa jiraatan, uummata isaa argan, waan baay'ee irraa qoratan, waan baay'een akka jiruu fi kana yeroo dubbatu miidiyaan uummata Oromoo balaaleffachuu fi seenaa Oromoo balfuudhaan beekamu kan biyya alaarraa namoota adda addaatiin darbaa jiru tokko itti kolfa nama kanatti. Hin kolfa. Maqaan Maqalee jedhu maqaallee bakkee Maqalee irraa dhufe. Maqaan Baarentu iddoo san jira. Shireen duraan siree turtee jedha. Yeroo namichi jedhu waliin darbatanii kolfaa turan viidiyoo isaa sallaalan. Haa ta'uutii garuu seenaan kun lafa jira. Maqaan magaalaa lafa Shiree jedhamtu siree ture. Kunoo isaantu barreesse, nuyi miti ka barreesse. Isaantu barreesse.
arguu danda'a namni jecha. Wanti shiree jedhamu jiru siree hamaaseen kunoo achirra jira jechuudha afaan Oromooti. Kun lafa Maqalee fi lafa Eertiraa kitaaba ibsu kan walqaa'itti xinnaa guddaa jedhanii bara 1983 irraa hanga 323 dhaloota mootummaa Aksum jedhan sana achi dabarsanii bara Kaaleeb natti fakkaata. Kaaleeb jedhuun bara 323 kana bara mootummaa Kaaleeb jedhu. Mootummaan Kaaleeb kun mootummaa Oromooti. Maqaa kiristaana Oromoota kiristaana ta'antu Yamanii fi naannoo Galaana Diimaatti maqaa jijjiirrate. Egaa isa kana kolfaa turan jechuudha. Kanaaf wanti seenaa kana nu ergu, wanni seenaa kana qorachuu nu ergu, wanni kana dabarsuu nu ergu baay'ee kana wajjin kan wal qabatudha jechuudha. Akkuma kaleessaa akkuma abbaan baay'ee kaleessa keenaa Oromoo jallise warri jallisanii barreessan har'a kun kitaabni kun bara 2012 akka biyya kanaatti barreeffaman isaan kullachuu jechuudha. Inni kun Achaammeellash nama jedhamutu barreesse. Inni kun immoo nama Abtaamuu Mangistee Tagany jedhamutu maqaa isaatiin maxxanfame. Inni kun Finfinneen Oromoo ta'uu kan haaludha kitaabni. Kan inni barreeffame bara jijjiirama kana keessa jiru kana keessatti. Kitaaba kana namni dubbise otoo carraa argatee namni Oromoo maal gochuu danda'a? Saba kana maal gochuu danda'a? Uummata kana gara maal jechuu ni danda'a? Kan jedhu kitaaba kana namni dubbise sirriitti arguu danda'a. Kanaaf asuma ammoo isaanumtuu waliin galan namni siyaasaa beekamaa fi yeroo baay'ee bara dargiiti kaasee namni waa'ee Itoophiyaa kana qabsaa'u namni Andaargaachoo Tsiggee Waldamaara Biroobalee jedhamu kitaaba barreesse. Darbee immoo kan isaan jedhan kana faallessee barreesseera waa'ee Finfinnee irratti jechuudha. Kun asuma jira innis numa harka jira. Yoo uummanni keenya yoo kitaaba dubbisa ta'e asuma keessa jira. Sirumayyuu obbo Andaargaachoon baay'ee jabeesset waa'ee Finfinneedha mirga Oromoo irraa qabdu dhugaansaa kana ture akka jedhu barreessara. Oromoon itti fayyadamuu jira maalodha itti fayyadamuufillee gara fuulduraatti akeeka kaa'uu baatu seenaa lafa kanaa sirriitti lafa kaa'e. Kan nama ajaa'ibanii waanan kana dura hin barin kitaaba isaa keessaa hin barin. Fakkeenyaaf gaara Xuuxxoo yookaan Inxooxxoo jedhanii kan isaan waaman kana inni maqaa shiishii dhugaatii immoo barreessee lafa kaa'e. Gaarri Xuuxxoo yookaan Inxooxxoo kan isaan jedhan gaara Xuuxxoo fakkaatu, mutaa fakkaata, Xuuxxoo fakkaata yoo ilaalan. Saniif gaara Xuuxxoo jedhaan namni. Gubbaan isaa lafti dirreen goodaan gugsii qaba. Bakki itti farda gugsuu jira duuba sana. Diilallaa jedhama. Bakkee kana obbo Andaargaachoon Diilallaa jedhee barreesse kitaaba isaa kana keessatti. Hundeeffama magaalaa Finfinnees akka tasaa taate barreesse. Garuu seenaa Oromoo warri hanga har'aatti jaarraa 16 irratti rarra'anii morman barreeffamni isaan waa'ee Finfinnee bararaa nama Magganyaa jedhan yookaan immoo Addis Ababaa qandabtu bararaa jedhanii barreessan kaartaa Firoomuroo namicha jedhamu warra namicha Xaaliyaanii kolonii Awurooppaatiif kaartaa hojjechaa ture Afrikaa keessa naanna'ee hojjechaa ture irratti hundaa'anii bararaa bakki jedhamu bakka kana kan hin jenne namichi kaartaan isaa jira. Kaartaa kanarratti bararaan iddoo kana hin jedhu fakkii lagaan agarsiisu bararaan laga taatee tulluu taatee agarsiisa. Jala muranii warri kitaaba bararaa qaddamte Addis Ababaa jedhanii barreessan kun jala muraniiti. Oromoon jaarraa 14ffaa fi jaarraa 16ffaatti saba Guraagee fi saba Amaararraa magaalaa Finfinnee bararaa jedhamtu kana fudhatee eega bataskaanota itti ijaaranii fi teessoo mootummaa Nigusaa Mannaagasha jedhee waama kitaabicha keessatti turte asirraa Oromootu ari'ee Oromootu buqqaasee Oromootu akkas godhee lafa kanammoo maqaa Finfinnee jedhamu an beekamtee hin beekne ittiin Oromoota eegas jaarraa 16ffaa boodatti moggaase jedhee kitaaba kanarra jira. Kitaabni kun seenaa bara jaarraa 14ffaadhaan hanga 19ffaatti qabate barreesse namichi kun. Maqaa nama tokkootiin haa barreeffamu malee kitaabni kun karaa keessatiin akka barreeffamee jirutti Amaaraa Mihuraan Maabarka jedhutu maxxansiise. Kanaafuu nutis yeroo namni waan namaan jedhe tokko yoo callisee taa'e waan sanatti amanuu agarsiisa. Waan san fudhachuu agarsiisa. Kanaaf nuti asotoon taane mormiin keenya Dabra Biraanii gaditti Axaayyaa asitti yookaan Alamaa achitti yookaan Maqalee achitti yookaan Galaana Diimaa achitti Dibaazinii achitti Moyyaalee achitti
kasalaasitti maal miti mormiin Oromoo yookaan gaafiin Oromoo kunis kiyya har'a ittiin fayyadamarra namarraan fudha jechaan jiru Oromoo. Oromoon seenaa isaa keessatti sabni lafa kanarra jiru anarraa uumame, ani namarraan uumame, ani hangafa Afrikaati, ani hangafa saba kanaati, saba lammii jiruuf hangafa malee qudusuu miti. Kanaafuu hammataadha. Kanaaf nama hundaaf waan qabu kennee waan ofirraa qabu kennee wajjin jiraachaa ture, jiraachisaa ture. Kanammoo dhugaansaa waan inni uummata Afrikaatiif hangafa ta'e agarsiisa. Jibba namaan qabu, jibba lafaan qabu, rakkannaan uummata ofiisaatii falmate rakkannaan. Ati biyya kanaa miti, ati Afrikaa miti, ati bishaan keessaa baate, ati obboleessa qurxummiiti, qurxummii nyaattu jedhanii seenaa barreessaniif Oromoodhaaf. Kuni waan lafarra jirudha jechuudha. Kanaafuu isa kanaaf jecha falmatee jechuudha. Falmiin isaa immoo dhugaa isaa baasuu qaba. Lafa fudhachuu, daangaa wayii daangeffachuu, yookas immoo akkas godhachuu, alaabaa dhaabbachuu qofaa miti. Afrikaadhaaf ani waan akkasiin nama akkasiin ture waan akkasiin ture. Umurii keenyatti nagarree uummanni kun nama hawaasa jibbuu miti. Warri keenya uummanni keenya akkitti guddanne abaluun fira keenya miti jedhanii waan nutti himan hin qaban nama biyya kana keessa jiru keessa nama lafarra jiru keessa. Abaluun gosta baluu kun keenya miti gosta baluu kun akkasii miti lafti akkasii kun akkasii miti jedhanii yeroo isaan nu barsiisan hin agarree. Hagalatoomani hayyoonni keenya hangafoonni keenya kaakilee abaabiloonni keenya dhalli namaa dhala namaati jedhanii nutti himan. Dhalli namaa dhala namaati akka dhala namaatti wal kabajuu fi waliin jiraachuun qaba jedhanii nu barsiisan. Kanaaf gadaa qabna gadaan kanaaf tumame gadaan kan ilmaan namaa hundaati. Ofii qofaaf hin turan Oromoo. Nama Oromoo isa wajjin hin jiraatu hundaaf seera dhume kun seera ittiin bulmaataa ture. Kanaafuu uummanni Oromoo hangafa Afrikaati yoo jennu hundeen kanarraa ka'aa jechaadha. Hundeessaa kanarraa kaa'ee jenna. Lafaa kaanee miti. Waan tokko immoo yoo hin fudhanna jenne yoo nutti sammuu keenyatti galu haa fudhannu dhugaa kana haa fudhannu yoo jenne malee dhugaan nutti hin galu ofiisaatii deemee sammuu keenya amansiisa. Namoonni amansiisuu didanarras kunuunsa kitaaba akkanaa barreessu jechuudha. Finfinnee akaakayyuun kiyya dhufee gaafa Inxooxxootti mana mootummaa ijaare. Wayyeessaa Godaanaa akkatti mana sana ijaare abbaan abbaa kootii natti himee jira. Galaa isaanii gingilitti godhatanii dhufanii namoonni faranjiin bira jirti warra mana sana ijaare keessa nyaata isaaniitu nyaachuu didanii ta'an ofii nyaatanii gingilii ofiitti galaa qabatanii dhufanii ijaaranii deemanii bara garbummaa jalqabaa bara dhufanii Finfinneen qorqoramte jedhanii isaan amma bara mootii Daawititu Inxooxxoorra ture jedha kitaabni kun. Mootii Daawit jedhamu nama Daawit gaa'eenyu akka ta'e hin beekne wayii kitaaba kana keessa jira jechuudha. Kana garuu ana akaakayyuun kiyya gaafa manni sun gad dhaabbattu isa dura horiin dur bosona ture. Shawaa guutuun bosona ture Oromoo yaa guutuun bara sana dura bara kolonii dura parsantii 95 lafti Oromiyaa lafti Itoophiyaa guutuun bosona bishaan hin jiru laga xixiqqoo horii dhuguu hin danda'u namni tokkichi horii 300 horii 400 horii 500 obaasa laga bishaan hin jiru ture. Kanaafuu Oromiyaa guutuurraa lafti bal'oon bishaan qabduu fi kan horiin hora dhugu naannoo kana ture. Maqaan Finfinnee jedhus akka namoonni keenya baay'een dubbatan bishaan fin jettu miti. Finna finne. Uummanni galaan naannoo kana jiraatu warri gullallee warri akka warri uummata bal'aan gidduu kana jiraatu karaa qotatuu fi isa qotate karaa hammatu waan hin qabneef namni hunduu horii waan fiduuf qaran yookaan immoo baasin raada tokko darbanii darbuu itti murtaa'e waan isaan ittiin jiraatan jechuudha. Kanaafuu hoggaa horoo baasan horii kennu. Horiin sun maqaan isaa kennaan sun finna jedhama. Finna fiddanii finne.
har'a shaniinaan hiittola seena galma qabsookee warra seena inna fiduufan dhufee handhuura siifan ijaara galma haraara galmi galmeedha mandhee hayyoota finna fiduun koosoo galaa dhaloota natti sirbuudhaaf haaddatti nyaara nan sirba seete moo sirnan ijaara. Akka kanattidha kan maqaan kun illee dhalatee jiru. Kun egaa barri isaan beekamu bara uummanni kun dhalate uummanni kun jiraate bara jedhamee yaadama malee kan kaleessa Habtaamuu Mangistee fa'aa kitaaba kanarratti umurii nama tokko umurii akaakayyuu keenyaa kaababalee keenya barreessan jaarraa 16ffaa jechuun bara waggaa 400 waggaa 500 guddatte. Isa dura Oromoon abbaa sagal abbaa 10 lakkaawwatee tuffinne irra jira. Nuti qaccee keenya iddoo kana uummanni Oromoo hundinuu inni Wallagga jirus inni Lubbuu Aboora jirus inni Jimma jirus inni Gujii deemes inni Boorana deemes inni Harargeetti bittines inni Gondoritti hafes inni Goojjamitti hafes inni Eertiraa keessatti corroqee inni Tigraay keessatti corroqee wallaales hundi isaayyuu waa'ee kanaa seenaa kanaa hirra deddeebi'eet laaleet irra jiraatedha lafa kana. Itoophiyaa kana keessatti miti Afrikaa irratti hangafa wanti jennuuf karaa seenaan isaa ittiin ibsu waa'ee mallattoon abbaa gadaa guutuu Afrikaa keessa jira. Uummanni Zuuluu gosa Oromoo keessaa tokko jechuun danda'ama. Yeroo walirraa fagaachaa deeman afaan jijjiiramuu danda'a. Afaan bakka dhaqxe sanatti waan argitetti moggaafta. Amma Oromiyaa keessattuu osoo 1950moota keessa qabsoon eegaluu baate uummanni Oromoo bakka garaagaraa jiru kun afaan har'atti wallaga'u kana wallaga'uu dhiisuu danda'a. Inni kun Oromoodha jedhu jecha. Waa'ee afaan irratti hundaa'ee waa'ee aadaa irratti hundaa'ee miti. Kana qofaa miti. Wanni aadanii fi afaan ittiin murtaa'u waan baay'ee jira waan ta'eef jechaadha. Kanaafuu uummanni Oromoo hangafa Afrikaati. Seenaa fi seexaa sagantaa kanaan gootota Oromoo yaadanna. Oromoo fi Oromiyaa wal barsiifna. Akkasumas saboota impaayera Itoophiyaa keessa jiran ilaalchisee buleeyyii fi hayyoota irraa kan odeeffanne, kitaabota seenaa irraa kan dubbisne, akkasumas ragaa burqaalee qorannoo irraa arganne qindeessinee waltajjii irratti isiniif dhiyeessina. Seenaa fi seexaa.